Itoophiyaa taatu kan godhe Oromoo Oromiyaadha. Sagaleen kun yoo dhaga'amate warri kan mute godha. Oromoo Oromiyaan eessaa ka'ee dhufee dhaabe yoo jedhame immoo Wallagga keessaa ka'e miti. Jimma keessaa ka'e miti. Arsii keessaa ka'e miti. Oromoon kutaa 11 hundi wal dhaga'ee wal dhaggeeffate gootonni kaleessaa waliin mari'ate gamaa gamanaa bahaa kibbaa lixaa kaaba giddu galaati walitti mee wal dhaggeeffateeti Itoophiyaa kanayyuu Ufeeti Itoophiyaan iyyuu Oromoodhaan kaateetu Itoophiyaa jedhamtee gadi dhaabatte. Nuti garuu har'a sana daganneeti baay'ee jechuudha. Kaleessa Oromoon tokko qofa nama tokko qofa ture. Eessatti bakka walaabu jedhamtu Mil'uu Ija Waaqaatiin lama ta'e jedha seenaan Oromoo gaafa dubbatu jechuudha. Mil'uu Ija Waaqaatiin biyya walaabu jedhamtu keessatti lama ta'e innis Booranaa Baareentuu ta'ee jedha. Booranaa Baareentuu irraa dhufeetu Oromooni Maccaaftuu lamni raayyaa irraa ka'ee maccaaftuu lamni illee uumamee jechuudha. Akkasuma sikkoon mandoonis hin jira. Akkanumaan jiraa jechuudha Oromiyaa mul'atu. Kanaaf ijaaramni keenya jalqaba abbaan keenya jalqaba nama tokko qofa akka ta'e jalqabni keenya ka'umsi keenya jalqaba nama tokko qofa akka ta'e beekuuti qabnaa jechuudha. Kanaaf haala kana yoo itti deemne Oromoon hundi bakka jiru akka wal dhaggeeffate seenaa kaleessa gootota Arsii keessaa Jimma keessaa Wallagga keessaa Booranaa Baalee keessaati Oromoof Oromiyaaf jecha lubbuu isaanii qaalii dhaban sana baranneeti nuti galmaa geenyaa jechuudha. Baay'ee waa tokko sitti hima inni morma isaa asitti dhabaa jiru inni haati ulfijaa 8 garaa keessatti dhabaa jirtu akka keenya miidhagdee laayivii irra TikTok irra yookiin jireenya mataasaa jiraachuu dadhabeetiin sa'in kana isinitti hin fakkaatin. Maaliif seenaa kaleessa jiru qoratee gadi fageesse seenaan sun impaayera bara kanaatiin hatamee waan jiruuf seenaa dhugaadhaan jiraachuu barbaadeeti malee namni kamiyyuu jireenya mataasaa namni jiraachuu dadhabu tokko illee hin jiru ishee kana beekadhu. Kanaafi Oromoon akkamitti dhufee qabeenyi Oromoo albuunni Oromoo eessaa ka'e eessatti dhaabata kan jedhamu waan qorateefi sunoo har'a eenyu harka jira? Eenyu harka jira? Eenyuun hatamee jira? Sunoo akkamitti deebi'uu danda'a kan jedhuun jireenya isaa lafa kaayeti gara jireenya uummata Oromoo saba bal'aatti deeme malee namni jireenya mataasaa jiraachuu dadhabe tokko hin jiru. Dhaggeeffadhu. Abbaan mormaaf harkaaf harma nurraa mure. Ilmi immoo morma akka sirraa kute hin dagatin. Ishee kana beekadhu jechuudha. Kanaafi nuti yeroo kamitti iyyuu taanan har'a ishee nuti nama 5 nama 6 obbolaa 2 dubara obbolaa 3 dhiiraan alanne osoo hin taane nuti kaleessa Oromoo bal'aan Oromoo abbaa horoo isa Oromoo horeerraati kan nuti deemnee warreen asirra jiru namni 265 obbolaa haadhoodha nuti. Abbaan keenya tokko ka'umsi abbaa keenyaa tokkodha nuti. Dhiigni keenya wal keessa jira jechuudha. Waa'ee sikkoo mandoo waa'ee Arsii Wallaggaa Baalee dhiisi. Ishee har'aa kana jechuudha. Ishee babadhattee dirree Oromiyaa irra guutte kana miti. Ka'umsi keenya jalqaba abbaan keenya tokkodha nuti. Ishee kana beekuuti qabna. Bakka kamitti iyyuu taanan jaalala waliif labsu obbolummaa waliif qabnu. Dhiigni keenya tokko ta'e dagachuuti hin qabnu nuti. Dhiiga keenya akka tokko ta'e sana dagachuuti hin qabnu yoomillee taanan jechuudha. Yaadachaa deemutu furmaatadha jechuudha. Ishee kana har'aaf wanta dubbadhu ishee kana garuu dabalee yoo dhuguma obbolummaan nutti dhaga'ama ta'e yoo dhuguma ilmaan tokkorraa dhumne ta'e yoo dhuguma quuqama qabna ta'e kaleessa obbolaan kiyya asirra soolkoo fi soolan jiran kun dhaga'aniiru. Dhugaa isinitti hima yoo namatti tole fuula dhiqatuu jedha Oromoon. Ganama gaafa kaatu yoo sitti tole fuula kee dhiqattaa jechuudha. Baay'ee asirra ba'uun kun natti tole miti. Guyyaa 2 guyyaa 3 TikTok irraa badeen jira. Soolanii fi soolkoon beeku. Maaliif kan bade guyyaa 2 guyyaa 3 dura dhimma kana dubbadheen ture. Jaallattan jibbitan na jaallattan ani ilma Oromoo tokko an nagaa fayyaa guutuun qabaa garuu mucaa dhiiga koo ilma Oromoo ta'e tokko rakkate. Dhugaa isinitti ma'aan irra deebi'ellee dubbachuun barbaadu. Dhimma kana dheengadda keessaan haasa'a turre namni 260 jirtan yoo dhuguma Oromummaa isinitti dhaga'ama ta'e obboleessi isaa tokko azzala taa'ee dhaggeeffachaa jira sheeritti gochaa ture jechuudha. Daa'imti 2 mana keessatti waan nyaatan dhaban dhukkubsatan. Mucaan sun immoo guyyaan inni ba'u sababa qarshii dhabisa darbe mana keessatti rakkate baajaajii isaa boolla keessa buusanii gubanii. Mucaa san adaraa Oromummaa adaraa obbolummaa sin gaafadhaa. Ani jechuudha an fayyaa guutuun qabu. Jireenya mataa koo jiraachuu nan danda'a. Garuu ilma Oromooti mucaan kun rakkatee mana hidhaa keessatti qaamni isaa miilli isaa cabee qaamni isaa tortoree
rakkachaa jira. Namni 169 jirtan birrii 50 biyya keessa caalaa hin barbaadu. Birrii 50 caalaa hin fedhu. Adaraa bilis akkaawuntii haadha manaa isaa irratti gargaara mucaa kana qofa naaf baasa. Har'as taanaan boris taanaan dubbachuun dhiisu na jibbaa yoo feetan jechuudha. Ana miti. Anaan gargaaran jenni an fayyaan qaba. Ilmi kun mucaan kun ilma Oromooti. Oromummaa irratti isa bari. Biyya kanatti dhumne Oromummaa irratti dhiigatu walitti nu fide ilma Oromooti. Ana miti. Garuu annan dhabe mucaa kana mana hidhaatii gadi baasu kunu azzala jira hiriyaan kuusin dhabe birrii. Itti dhaannee miti nuti nama dudduubaan itti argine haadha manaa isaatti argine baasna malee nuti itti dhiyaannee miti. Garuu adaraa Oromummaa adaraa obbolummaa onnee kurraasin gaafadhaa birrii 50 biyya keessa caalaa hin fedhan. Birrii 50 qofa hin fedhu. Kana caalaa hin fedhan. Birruma 50 gargaaraa namni 280 jirtan. Birrii 50 qofa. Akkaawuntii haati mana dheengadda gargaarsa sii godhaa jiru ijoolleen Oromoo jennaan akkaawuntii baafattee baattee teessi. Gaafanii gargaarsi kun achitti hafuun deemedhaan nan dhokadhe waan godhu dhabe. Garuu ijoolleen hiriyaan kun azzala taa'u paastaafaa bitee geessa daa'immaniif. Daa'imti mana keetti qoonqoon baajaajii tokko inni qabu jalaa gubanii jiran. Gaafa seenaa qoran adaraa pilis. Ayyee adaraa akkaawunti isaanii asirra kaa ijoolleen gashuu barbaadanii gashan. Ijoolleen akkaawunti seechaa jiru kunoo asirra. So dubbatuuti akkaawunti wanti keef gaarummaan qabu akkaawuntiin yoo sirra taa'e. Ajandaa keessa jijjiiruu miti soolkoo soolan ajandaa jijjiiruu miti pilis dhiifa manaa godha. An ajandaa jijjiiruu osoo hin taane nan gubadde nan rakkadheetan. Wanta kana kanan dubbadhe malee ajandaa nuti qabannee deemnu ajandaa sirriidha. Wanta sirriidha. Garuu wanti ulfaataa waan gaarii dubbatte ijoollee fooloo keessaan deebisiif keessaan siyaa dubbistu rakkoon qabu waan gaariidha. Fooloo nuuf deddeebisi keessaa waan jiru hojjaasumna inshaAllah. Birrii tokkos haa ta'u dhibbas haa ta'u namni gargaaruu barbaadan rabbirraa namni gargaaruu barbaadan hundi keessan dhaqaatii keessan haynaan jira akkaawuntii fideen maxxansa amma. Tokko kana gochuun hin danda'ama. Lammatammoo yoo barbaachisaa ta'e ijoolleen as keessa jirtan galgala kana mana kiyyatti mata dureedhuma kana godhannee banuu dandeenya. Normaalii mucaan kun yeroo sadaffaadha kan inni waan kana dubbachaa jiru. Ijoolleen as jala jirtan nama 280tu jira. Ijoolleen as jalatti barreessaa jirtanis jirtu. Kun Abumaayiris 1,000 ganama nan galchaa jechaa jira. Hundi keessaniyyuu isa fooloo godhaati akkaawuntii haadha manaasaa yoo inni isinii laate haadha manaasaa dubbisaa sabooda ergaafi. Kanaaf bakka rakkataan keenya nama dhabee bakka dhabeetti wal birallee dhaabbachuudha malee afaan as bicharraa iyyuu. Kanaaf ijaaramuun teenya waan baay'eef nu barbaachisa. Yoo caraanaa kan itti boodan dubbadha. Asirratti xinnoo ishee waan inni dubbadhoo jiraate Macaaftuu lama kan jenne walitti qabamneef nuti tokko inni guddaan kanadhayyuu. Maatii keenya amma qabsaa'omti Oromoo tokko utuu miidhame utuu waa tokko ta'ee argame nuti wal faana jirra. Sappoorti wal goona amma maqaa nama waamin dubbadha. Mubaarak argitanii jirtan. Ijoolleen isaanii gaafa waa ta'anii irratti yaa'anii walii irratti du'aniitidha. Nama dhukkubsate sana nama rakkate sana rakkina keessaa oolchuu jechaadha. Warra akkasii kan akkasii hojjechuudha qabna nurratti. Sinii galee garuu immoo wanti nuti hojjennu dhugaa ta'uu qaba. Kan namni maqaa namaa balleessuu hin dandeenye kan namni sirriitti qabatamaa ta'e irratti waan akkasii irratti hojjechuun nurra jira jechuudha. Namni gaafuma fayyaasaa ani gaafuma fayyaa Soolan gaafuma fayyaasaa teenyee ulfaanaa haasa'uun bu'aan qabu. Amma dandeenye sagalee irree yoo olii taane yoo oliif dhaabbanni gaariidhaan jedhaa Soolkootti fufu. Galatooma hundi keessan iyyuu ijoolleen as irratti komentii waan gaggaarii barreessaa jirtanii. Keessan badee jira. Gargaarree warri jechaa jirtanii galatoomaa ulfaadhaa. I think namni hundumtuu dubbatee jira. Namni dubbatiin jiru. Namni dubbatiin jiru. Holdan. Murteessa turu yeroo tokko. Murteessa holdan turu eegi. Amma namni dubbatiin jiru ijoollee Oromoo.
Toloo Ijoollee Oromoo keessa badee jira. yaa ilaa namni dubbatin jiru ijoollee Oromoo isa jedhuu fi jooraadha. yaa Anwaarii dooktar dubbatanii lachuun isaaniyyuu dubbatan dooktar lachuun isaaniyyuu dubbatanii amma laa namni dubbatu mucaasa ijoollee Oromoo jedhu daqiiqaa 22 wajjin jira amma 27tti dubbatta. Dabaree keessan eeggattanii dubbattu jechaadha. Achi booda immoo jooraatu dubbata. Achi booda nuureetu dubbata. Nuuree booda deebi'ee dooktar dhugaatu dubbata jechaadha. Toora kanaan dubbattu amma ijoollee Oromoo mucaan ni jedhu fudhadhu. Ijoolleen as jalatti komentii jalatti hin gargaarre jettanii barreessaa jirtanii. Weeldaan nu hin murteessin jirra. Amma akkaawuntii maxxansu moo galgala kana mana kootti sagantaa haa qabannu warri jettan sagantaan haa qabamu warri jettanii lama barreessaa. Ammuma akkaawuntii kaa warri jettan immoo tokko barbaada yaada kee irratti dhiifama wajjin tolko. Isaanis akka biyya armaatti isaanis xiqqoo achi deemee jira sagantaa itti goonee fi bal'inaan bor gabbaanii dubbannee fi waan jiru tokko yoo guurree akkam jettan galgala dhufnee seennee jechuudha. Isa moote akkas ta'a taanaan Turi lama barreessaa jiru baay'een isaanii. Ilaa lama warri barreessitan amma akkaawuntiin akaamu warri jettanidha. Warri immoo lakki manni soolan manni kiyyee jechaadha. Manni kee galgalatti aabanan warri jettan immoo tokko barreessitu. Amma ammaatti namni lama barreessaa jira. Lama jechuun akkaawuntiin amma akaamu jechaadha. Yaa akkaawuntiin amma ijoolleen tokko barreessaa jiran. Lama. Gorteeti amma sirreessiteef. Haa qabamu seetu sana ture. Addan isinii baasa. Turi sool. Ilaa addan isinii baasa. Akkaawuntiin amma ka'ame ammuma maallaqni hafunaanamu warri jettanii lama barreessitu. Lakkii galgala kana manni sool koo baname manni kiyyeechaa baname achirratti hundi keenya dhufnee gargaarra warri jettan immoo tokko barreessitu. Naalakka ilaalaa hundumti keessan. Sagaleen keenya jiru. Irran jiran ture. Miutu irran jiran ture. Ilaali amma mana kiyyan jiraan. Mana kiyyan jira akkaawuntiin haadha mana harka jira. Ishee baafatee isheetu jira. Isheen immoo mana ishee jirti. Otoo galgala kana yeroo asumarraa baanu viidiyoo hojjennee bor mana keessa ta'u mana soolanis haa ta'u mana soolkoos haa ta'u otoo bor dhufanii deebi'anii gargaaranii ani immoo akkaawuntii fidee yookiin manuma isheellee ishuma bira taa'ee gargaarame bareeda. Akkaawuntiin amma kan isheen harkan jiru mana kiyyan jiraan. Akkana yaada kan deeggaran. Tura ijoollee. Ilaa namoonni baay'een namoonni persentii 80 tokko barreessan tokko jechuun mana kiyyatti akka dubbatamudha jechaadha. Kanaaf ati ishee bira nuu deemta isheen haa dubbattu dhugaa jiru haa argisiistu ijoollee ishee haa argisiistu akkaawuntii ishee achuma irratti haa maxxansitu Oromoon kiyya ni gargaara. Dhibbatti jechaadha. Booritti haa ta'uu galgala kanatti haa ta'uu sa'aatii beellamaa nuu qaba. Mana kootti wal geenyaa Oromoon mana kiyyatti ishee gargaara jechaadha. Boori akkasitti qabadhaati. Amma bira darbaa kallattiidhaan gara ijoollee Oromootti darbine jechaadha. Daqiiqaa 5 qabda. Videoon galatoomi carraanaa kennuu keef soolannaa fedhuu keef warri as keessa jirtanis soolkoo hundi keessan baay'ee galatooma. Maree waan baay'ee gaariirra jirtu. Ani yaada koo gabaabsee man dubbadha waan baay'ee dubbattaniittu. Wanta ani dubbachuu barbaadu waan walarrabsoo kanaa fi fallisaa maalii maddisaa maal waan jedhu irratti waan natti fakkaate dubbachuu barbaada. Ani yeroo baay'ee na ajaa'ibaa ture nama gaddisiisallee namni tokko yeroo lafaa ka'ee uummata isa hin beekne hawaasa isa hin beekne arrabsu waan baay'ee nama dhibuudha. Garuu maali rakkoo waan kanaa jedhan yeroon ilaalu sooshaal miidiyaan kuni namni yoo beekumsa malee itti lixee akka galaanaatti nama nyaata. Amma rakkoon guddaan jiru an amma yeroon as taa'ee isinitti haasa'u qophaa koo jira. Namni na biran jiru. Nama kamillee arrabsuun hin danda'a qofaa waan hin jiruuf. Nama bira teessee nama arrabsuun illee sitti ulfaata. Namoonni sooshaal miidiyaa yeroo fayyadamanii
nama ollaasaa jiru, nama maatiisaa caalaa, nama bakka fagoo lafa fagoo jiru beeku. Kun maalumaa deemaa hariiroo hawaasummaa sooshaali ati maatii keessatti qabdu gadi hir'iseetu kanatti nama fagoo wajjin qabdu guddisaa deema. Kana keessatti maaltu badaa deema? Aadaan, safuun, sansakkaa kanatti maatii irraa dhaalaa deemtu hafaa deema. Namni akkuma isatti fakkaatetti jiraata. Rakkoo kana hambisuudhaaf falli maali jennee yoo yaadne mareen akka ammaa kun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa sooshaal miidiyaa kanarratti nama baruu dandeessaa garuu namni qaamaan wal bira dhufee waliin argu. Namni adda addaa bakka adda addaati qaamaan yoo wal bira dhufee wal argee aadaa sheer godhaa, safuu sheer godhaa waan adda addaa walirraa baraa deema. Namoonni amma nama arrabsan irra guddaan isaanii kutaa Oromiyaa akka biraa keessa deemanii hin jiraanne. Nama Oromoo kan biraa naannoo biraa waliin hin jiraanne. Fakkeenyaaf ani kutaa Oromiyaa akka biraa keessa hin jiraanne. Garuu biyya hambaa yeroo dhufe nama kutaa Oromiyaa akka biraa waliin jiraanneera. Kanaaf ka'ee kutaa tokko yoo arrabsuu ka'ee mooraalii matu naan ayyamu jechuudha. Namoota wajjin jiraadhe sanan beeka amala gaarii qabu akka namooti kaan amala biraa argisiisan miidiyaa irraa miti. Kanaaf yan fala jedhee wanti yaadu tokko wanta akka maccaaftuu lamaatti calqabne kuni akka Oromiyaatti illee ol guddate namni kutaa adda addaa walitti dhufee haasa'u. Walitti dhufanii haasa'u qofaa immoo miti. Warri biyya adda addaa keessa jirru gurmoofnee fakkeenyaaf akkamitti artistoota keenya fa'aa biyya alaa finne tapha adda addaa, tapha aadaa artistoota keenya wajjin fa'aa galgala hawaasummaa kan Oromoo waan akkanaa yoo uumaa deemne namni wal loluun walitti duuluun kun badaa deema. Garuu namni qofaa yoo jiraate namnuu mana isaa banatee gadi ba'ee waan isatti fakkaatu yoo dubbate diigamsa guddaatu nu eeggata. Kanaafi maree har'aas irratti walitti qabanne kana ammas itti fufee adeeme mareen kun lafarratti gadi bu'ee artistoota keenya afeerree, hayyoota afeerree akkuma fakkeenyaaf Osaan jira, Osfaanaan jira. Kanarraa adda kan ta'e immoo yeroo addaa kan aadaa kan hawaasummaa uumannee keessumaa nuti dhaloonni haaraan wal arginee yoo wal baraa deemne tokkummaan Oromoo jabaataa deema. Namni nama arrabsullee garee isa deeggaruu dhabaa deema. Ani yeroo baay'ee kan na gaddisiisu warra nama arrabsan miti. Hawaasi isaan keessaa ba'anii akkamitti rispoonsi godhu edeen eega yeroo baay'ee gadi ba'anii arrabsuu nama waan akkasii jedheene. Garuu ijoollee ma isa fakkaatantu isa deeggira waan ta'eef gadi ba'anii goota keenyaa hayyuu keenya jedhu nama arrabsan itti cabsi jedhu. Namni akkasittiin bowwaatti hallayyaatti wal dhiiba. Kana hambisuudhaa fi hawaasummaa keenya deebisnee ijaaruu qabna. Miidiyaan kun walitti nu fidaa wal nu barsiisaa garuu immoo hawaasummaan nuyi akka dhala namaatti fuulaa fuulatti wal argine wal qaqqabnee wal dubbisnee waliin qabaannu badaa irrachaati jira. Kanaafi kaleessa Oromoon aadaa isaa kan hin asiin ga'e namni maatii keessatti guddata. Maatii isaa irraa dhaalaa deema waan hundumaa. Har'a namni miidiyaa kanarratti guddata. Miidiyaa kanarra yeroo dhuftu aadaa badaa meeqatu jira. Yoo aadaa maatii kee irraa dhaalte hin qabdu ta'e sana hin tiksitu ta'e aadaa akka biraa dhaalaa deemta jechuudha. Isa akkasitti nu diigaa nu balleessaa deema. Kanaafi walitti dhufeenya keenya kana lafarratti illee jijjiirruun isiniin jira. Baay'ee galatoomaa yeroo biraa waan seenaa gootota keenyaallee yoo haasofne qophaa'ee dhufuu yaala. Yeroo koo xumureera fayyaa ta'a. Ayyee ulfaadhu ijoollee Oromoo baay'ee galatoomii. Raashinaal yaadatee yaada qulqulluuf gabaabaa nuuf laattee yeroo kan biraatti gaafa dhuftu seenaa waan namni irraatii waa baratu nuuf dhiikottu. Namni gadi bu'u yoo jiraate Hussein H kan jedhu kana naa galchi. Hussein H kan jedhu tokko barreessi Hussein H kan jedhu galchita. Amma eenyutu dubbate jechaadha. Jooraatu dubbate jechaadha. Joora maayikii fudhadhu soddomii tokko soddomii shatti ni dhaaba. Jalaan gadi bu'aanis. Hayyee guddaa galatoomaa isiniin baay'ee keessan wajjin wal argeen beeku natti fakkaata.